Ashamar kafuunee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa nagaaf kabajaan oromummaa lafa jirtan maratti isinaa ga'u jecha oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunqasifaana turan Ejersoo Wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti shirri garaa garaa xaxamaa jiraachuun himame. Qotee bulaan Oromoo Walloo gosaa fi gosaan akka wal irratti duuluuf shirri guddaan xaxamaa jiraachuu maddi nageenya odeeffatee jira. Guutuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Walloo keessatti qotee bulaa Oromoo Walloo gosaa fi gosaan akka wal irratti duulaniif shirri garaa garaa xaxamaa jiraachuun beekame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti qotee bulaan Oromoo Walloo gosaa fi gosaa wal irratti bobba'uun akka wal qoqqoodiinsa fi wal jibbaan qotee bula gidduutti uumamuuf shirri guddaan xaxamaa kan jiru ta'uu jiraattonni godina Walloo madda nageenyaatti himaniiru. Gochi akkanaa kun baatilee hedduu fi waggaa tokko dura halkaniif guyyaa kan irratti dalagamaa ture yoo ta'u, jala buune nuti isiniif gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Mootummaan naannoo Amaaraa kan Oromoota Walloo irraa jibbaa guddaa qabu yoo ta'u, hidhattoota isaa hidhannoo guutuun godina Walloo keessatti qubsiisuu shira garaa garaa xaxaa ture qotee bulaa doorsisaa turee fi hiraarsaa jiru ta'uun beekamaadha. Aana Harxuma Fursee keessatti qaamonni maqaa mootummaa faashistii bilxiginnaatiin socho'anii fi hidhattoonni shiftaa Amaaraa meeshaalee waraanaa ammaan dura qotee bulaa Oromoo Walloo irraa hiikame ofiifis waliif qoqqooduun kaabinoota fi bochullootatti qawwee ganda tokko guurame milishama ganda saniitiif hinxaaleeyyii ganda san keessa jirtu tiidhuun akka qotee bulaan Oromoo Walloo qawwee isaa ilaali miira keessa galu godhamaa jiraachuu maddi nageenyaa odeeffatee jira. Akka qotee bulaan Oromoo Aana Harxuma Fursee bilbilaan dubbifne tokko jedhutti magaala Cirratti jedhamtu yaamamtu keessatti milishaa kaabinee fi fiinxaaleeyyiin Amaaraa magaalicha keessa jirtu qawwee ammaan dura qotee bulaan Oromoo magaala Cirratti irraa hiikame walhidhachiisaa kan jiran ta'uu dubbatu. Namoonni hedduun qawwee isaanii badii takka malee irraa hiikame milishaa fi kaabinoota irratti ilaalanii aariinis jeequmsarra jedhanii bilchinummaan obsanii dhiise jiraachuu dubbatu. Gochi kunis kan raawwatamaa jiruu fi akka qotee bulaan Oromoo gosaa fi gosaa wal irratti duuluuf raawwatamaa jira jechuun dubbatu maddi keenya garasii dubbisne kun osoo qotee bulaan kanaaf xiqqoo quuqama qabaatanii qawwee ganda tokkorraa hiikame milishaa fi kaabinoota gandichaatti ni hidhachiifamu ture. Sababbiin isaa qotee bulaa Walloo diina gidduu taa'eet gaala sangaa lafaa fi qabeenya qabu hunda gurguratee ittiin of eeguuf bitatee har'a badii takka malee irraa saamame ganduma isaa keessatti namni hidhatee yeroo deemu hedduu miira keessa nama galcha. Kunis ummata wal jibbisiisuuf godhamaa jira jechuun maddi keenya garasii dubbisne kun haasaa goolabee jira. Waamicha dungoo ibsu qeerroon bilisummaa Oromoo taasisaa jiraachuun himame. Duguuggaa sanyii golaalee Oromiyaa mara keessatti deemaa jiru ilaalchisuun qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha dungoo ibsu taasisaa jiraachuu beeksise. Waamicha dungoo ibsuu taasisu qeerroo bilisummaa Oromoo qabsoon abbaa biyyummaa Oromoo dafqa dhiiga lafee fi lubbuu ilmaan Oromoo hundaatiin sadarkaa itti Oromiyaaf abdii diinaa fi yaaddoo fi ajandaa addunyaa ta'uurra gahee jira. Haa ta'u malee yeroon amma keessa jiru yeroo itti bari'uuf dukkanni hammaate dhalachuuf ciniinsuun jabaatee jirudha. Yeroo itti diinni abdiisaa of oolchuuf Oromoo fi Oromiyaa balleessuuf lafoo fi qilleensarraan duula taasisaa jirudha. Sirnoota gabroonfataa duraan turan irraa Oromoo burjaajessuu fi teeknoloojiitti dhimma bahuun sirni hammeenya dorgommii hin qabne sirni Abiyyi Ahmad akkuma hooggantoota ABO Asmaraatti bara 2018 gowwoomse booji'uun harka galfate. Kunis hidhee daraa kun ammoo faayidaan hidhee itti fayyadamuun burjaajina guddaa uume.
gama biraatiin ammoo haleella xiyyaara Oromiyaa bakkoota hedduu lixa Shaggar Coobbii Meettaa Walqixxe Gindi Biraat kaaba Shaggar baha Wallagga lixaa irratti taasisuun lubbuu uummata nagaa dhibbootaan lakkaa'aman balleessuun ifatti diinummaa isaa ofirratti ragaa bahee jira. Abbaan qabsoo walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo manni Oromoos ilmaan isaa waboo waliin ta'u yeroon itti dammaqina wareegama barbaachisu waboo waliin kanfalaa jiran kana seena keessatti takkaa argamee hin beeknedha. Duula bobbaa opereeshinii abaa oboon taasisaa jiru. Kana faana qeerroo bilisummaa Oromoos duula labsi uggura labsuun isaanii yaadatama. Yeroo ammaa kana bifa adda ta'een haleella qilleensarra bakkoota gabaa mana barnootaa fi tajaajiltoota hawaasummaa irratti xiyyeeffate tarsiimmoo qurxummii dhabamsiisu galaana goggogsuudha jechuun lammiilee Oromiyaa guutumatti dhabamsiisuuf yookaan abdii kutachiisuuf xiyyeeffatame daran geggeeffamaa jira. Kana waan ta'eef waamicha duungoo ibsu biyya gaafa guyyaa 13/2022 Oromoon marti akka taasisuuf uummata Oromoo lammiilee Oromiyaa fi Oromaanota biyya addunyaa irra jiran maraaf waamicha Oromummaa taasisnee jirra. Kaayyoon duungoo ibsuu kun tokko wareegamtoota sirna Abiyyi Ahmad keessatti bifa suukanneessatti wareegaman addumatti uummata nagaa haleella dirooniitiin galaafataman ibsuuf ni ta'a darban yaaddoo taasisu. Lama mormii walii gala ibsachuun haleella xiyyaara fi lafootiin sirna gabroonfata raawwatu irratti taasisu. Sirni duungoo ibsuu kun bifa wal fakkaata ta'een dhaamsa akka dabarsuuf qindoominni geggeessinee ija addunyaa qaqqabsiisuuf akka danda'amuttis ta'uu qaba. Barreeffamoota diddaa wal fakkaatu ulfina wal fakkaatuuf bakkoota danda'ametti hiriira bahuun duungoo ibsuu wareegamtoota keenya yaadacha. Gabrummaa guyyummaan uummata keenya nyaatu kanatti xumura goonee ibsa. Walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo qaqqabsiisuuf diddaa gabrummaa haa ibsinu. Duungoo namaaf iftee ofitti dhumti. Warra duungoo bilisummaa nuuf ibsanii ofiif wareegamaniif kabaja kennuu kan dandeenyu. Ibsa isaan nuuf qabsiisan kana akka hin dhaamne yoo tikfanne qofaadha. Ifaatti sun Oromiyaadha. Sirni duungoo ifaa kunis ifatti wareegamtoota keenya qaqqabsiisani. Oromiyaan akka hin dhaamneef tiksuuf waada galuufi. Oolmaa isaan yaadachuu ifatti hammaatamu. Injifannoon uummata Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoo 3/13/2022 Finfinnee Oromiyaa. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon hooggantoota diroonii keessaa nama tokko to'annoo isaa jala oolchuu fi bakkoota hedduutu waraana murna bilxiginnaatiin hoogganamu irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhatuun injifannoo boonsa galmeessaa jiraachuu beeksise. Bal'ina isaa Jabaan Mahammad waan qindeeffate qaba. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Saasiggaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo waboon hoogganaa diroonii tokko to'annoo isaa jala oolchee jiraachuu bakkoota garaagaraatti injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu beeksise. Korommiin ilmaan sabaa waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa Aanaa Saasiggaa keessatti bakkoota garaagaraa to'annoo isaa jala oolchee kan jiru yoo ta'u hoogganaa diroonii tokko to'annoo isaa jala oolchuun qorannoo kan irraa godhe ta'uun dhaga'ame. Akka jajjabeen waraana bilisummaa Oromoo hoogganaa diroonii kana to'annoo isaa jala oolchuun qorannoo taasisetti hoogganaan kunis akkas jechuun dubbate. Nuti nam 26 taaneet leenjii fudhannee hangama aanaa Saasiggaatti bobba'ee haleellaa diroonii kanas gaggeessuuf nuti qophiirra turre. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee cabsee seenuu nurratti fashaleessee jira jechuun dubbate. Oduma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Shaggar keessa socho'u waraana ergamtuu bilisiginnaa irratti tarkaanfii fudhate. Injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuun dhaga'ame. Godina kaaba Shaggar aanaa Darraa magaalaa Masqaleetti jedhamu yaamamtu keessatti gootichi saba Oromoo cabsee seenuun namoota nagaa badii takka malee Oromummaa isaanii qofaaf waraanni PP ukkaamsitee hiitee turte. Hidhaa hiikuun waraana murna bilisiginnaan hoogganamtu naannichaa fi magaalicha keessa jirtu irratti tarkaanfii jabaa fudhatee jiraachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa beeksisee jira.
Qabsaa'onni bilisummaa Oromoo cunqursaa fi roorrifama saba Oromoo irratti deemu jibbaaf bosona galuun qawwee kaasan korommiin ilmaan sabaa kaaba shaggar keessa waraanni faashistii Abiy Ahmad kan sirna bilisiginnaa aangoo irratti tiksuuf jecha ilmaan Oromoo lafa irraa duguugaa jirtu haxxee itti hidhuun hedduu ishee du'aaf madoo yoo dhabu meeshaalee gosa garaagaraa irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuu miseensi waraana bilisummaa Oromoo zoorichaa tokko karaa fuula marsariitii isaatiin beeksisee jira. Mariin mootummaa Itoophiyaatii fi Tigraay gidduutti geggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti kan jiru yoo ta'u kallattii hedduu irratti walii galtee mallatteeffamaa jiraachuun himame. Guyyaa har'aa ajajoonni waraana Itoophiyaatii fi Tigraay Keeniyaa Naayiroobiitti walii galtee mallatteessanii jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Mariin nagaa buusuuf mootummaa Itoophiyaatii fi Tigraay gidduutti taasifamu akkuma itti fufeetti jira. Mariin mootummaa federaalaa fi Tigraay gidduutti geggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti kan jiru yoo ta'u kallattiilee hedduu irratti walii galtee mallatteessanii jiru. Guyyaa har'aa ajajoonni waraana Itoophiyaa fi Tigraay Keeniyaa Naayiroobiitti walii galtee mallatteessanii jiru. Walii galteen taasifamaa jiru kunis gama mootummaa Itoophiyaatiin gargaarsi namooma bakka barbaachisu hundatti akka qaqqabu kan taasisu yoo ta'u humnoonni alaa Tigraay keessa jiranis akka ba'an mallatteessanii jiru. Walii galtee gama mootummaa Itoophiyaatiin Itaamaanjoor Shumii raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gama humnoota Tigraay ajajaa waraana Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Wardaa mallatteessuu walii galanii kan jiran ta'uun gabaafamaa jira. Haaluma kana walii galtee kana irratti gartuuleen diinumaaf wal barbaadanii wal waraanaa turan dhaabbachuuf ija obbolummaatiin kan wal ilaalan ta'uu waliif mallatteessanii jiru. Humnoonni Tigraay walii galtee kana keessatti kan hidhannoo hiikkatan yoo ta'u hidhattoonni ollaas ta'ee loltoonni waraana Tigraay keessa jiran gadi dhiisanii kan ba'aniif mootummaa Itoophiyaa gargaarsi namooma bakka barbaachisu hundatti akka qaqqabuu fi dirqama isaa hunda akka bahatu waliif mallatteessanii jiraachuun himame. Akka maddeen gabaasa jiranitti kana malees lammiilee nagaatiif eegumsi gahaan akka taasifamu waliif mallatteessaa jiru. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiilee madda nageenyaa kan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala kaasanii jechaa waan nu waliin turtaniif galatooma.